Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan magaalaa Najjooti. Sadaasa torba 2022 waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa galmeesseen ijibbaata guyyaa 4 walirraa hin cinne loleen har'a injifannoo isa xumuraa galmeessee jira. Baga gammadaan baga gammanne uummanni magaalaa Najjoo hundi keessan baga gammadaan. Mootummaan faashistiin mootummaan Abiyyi Ahimad humna lafoo fi humna qilleensarraatiin waan barbaade ijibbaatullee waraanni bilisummaa Oromoo kan kanaaf hin sarmine ta'uusaa kallattiin agarsiisee jira. Baga gammadaan ammayyuu baga gammanne. Uummanni magaalaa Najjoo haala kanaan simannaa gochaa jira. Amma magaalaan Najjoo guutummaa guutuutti qulqullooftee harka ijoollee isheetii harka qeerroo warri Oromiyaan hin jiraattu ni baddi Oromummaa ni balleessina jedhan har'a qaanii uffatanii jiru. Akkuma uummata magaalaa Najjoo uummatni magaalaa biraas bilisummaa eeggachaa jiru wanta ta'eef isaanis yoo jabaatan kan bilisummaa isaanii gonfatan ta'u kallattiidhaan isin dhageessifna. Waraanni bilisummaa Oromoo falmii isa xumuraa gochaa jira. Falmiin keenya isa xumuraatti duubatti hin deebinu. Wal argaan Finfinneetti injifannoo uummata Oromoo. Oromiyaan ni lafee ilmaan isheetiin eegamtee bara baraan ni jiraatti. Ni jiraatti. Injifannoon kan uummata Oromooti. Ayyee kan daawwachaa jirtan ammayyuu kunoo magaalaa Najjooti. Magaalaan kun guyyoota shananiif darban kana sadaasa sadii hanga hammaatti hanga guyyaa har'a sadaasa torbaatti lola wal fakkaataa walirraa hin cinne ijibbaachisaa kana keessa waan oolteef har'a injifannoo boonsaa galmeeffattee jirti. Uummatni Najjoo uummatni Oromoo hundumtuu kan nu dhaggeeffachaa turtan kan maalirra jirtu jechaa turtan hundi keessan bu'aa isaa argattanii jirtu. Injifannoo argannee injifannoodhaan jirra. Uummatni magaalaa Najjoo ammayyuu baga gammaddan baga gammanne. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayyoo bakkee kasaarraa humna qilleensaaf lafoodhaan kan hin deebine ta'uusaa kallattiidhaan mirkaneessee jira. Baga gammaddan.